ibsaadha. Daandii koo irrattis inni ifaadha. Inni ifa jireenya keenyaati. Isaan gaggeeffamna jechuudha. Kan ittiin gaggeeffamnu waan ta'eef kitaabni qulqulluun kun sagalee Waaqayyoo kanaaf jedhama jechuudha. Egaa firoota koo dubbiin Waaqayyoo miila keenyaaf ibsaadha. Nuuf ibsa jechuudha. Iddoo ifni jiretti, iddoo jireenyi namaa dukkanaa'e keessatti, namni waan fuudhu waan dhabe keessatti, iddoo rakkina adda addaa keessatti namni sagalee Waaqayyoo kanaan, dubbii Waaqayyoo kanaan rakkina sana keessaa ittiin ba'uu danda'a. Dukkana keessaa gara ifaatti ba'uu danda'a. Jireenya hin taane keessaa gara jireenya gaariitti ba'uu danda'a. Gara ulfinaatti, gara guddinaatti ba'uu danda'a. Kanaaf egaa walumaa galatti dubbiin sagalee Waaqayyoo miila keenyaaf ibsaadha. Akka nuti hin gufanne, akka nuti hin banne, akka nuti hin kufne, akka nuti hin duune, akka nuti iddoon taanetti hin argamne kan nu godhu sagalee Waaqayyooti. Inni ibsaa miila keenyaati. Inni ibsaa jireenya keenyaati. Inni ibsaa namummaa keenyaati. Inni ibsaa dhalootaati. Inni ibsaa addunyaati. Kanaaf sagalee Waaqayyoo dubbiin kee miila kootiif ibsaadha. Daandii koo irratti isin ifaadha. Daandii namaaf qajeelcha. Daandii irratti namaaf ibsee daandii sirriira nama gaggeessa. Akka gufanneen kufne daandii namaa irratti namaaf ibsa. Daandii namaa qajeelcha. Daandii namatti agarsiisa. Sagalee Waaqayyoo anaaf isiniif kan ittiin gaggeeffamnu ibsaa jireenya keenya, ibsaa daandii keenya waan ta'eef sagalee Waaqayyoo kitaabni qulqulluun kun walumaa galatti sagalee Waaqayyooti jenna. Dubbiin Waaqayyoos isa kana nutti agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Dhumarratti waa tokko dubbadheetan gara itti aanutti isin fida. Dubbii Waaqayyoo yookaan kitaabni qulqulluun kun dubbii jireenyaa waan ta'eef sagalee Waaqayyoo jennee waamna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 dhattanii gaafa dubbiftan waa'ee kanaa argachuu dandeessu. Isa kana dhattanii ilaaluu dandeessu. Sagalee Waaqayyoo iddoo kanattis waan dubbatu qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 mee dhaqeetan iddoo sana dubbisa lakkoofsa tokko qofa waan ta'eef 63 kan jiru qofa dhaqee dubbisa. Akkas jedha. Hafuurri in jiraachisa, foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuura jireenyaas, hafuura jireenyas jedhee dubbata sagalee Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo anaaf isiniif jireenya. Jireenyatti kan nu geessu isadha. Du'a keessaa gara jireenyaatti kan nama fidu isadha. Isa badee kan barbaadu isadha. Isa kufe kan kaasu isadha. Egaa walumaa galatti sagalee Waaqayyoo Wangeela Yohaannis bakka nama dubbise boqonnaa 6 lakkoofsa 63 gaafa fudhatanii dubbiftanii hafuurri in jiraachisaa. Foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuura jireenyas. Dubbiin Waaqayyoo hafuura jireenyadha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti kana nutti agarsiisa. Kanarraa kaanee kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyooti jennee dubbannaa jechuudha. Egaa firoota koo sagalee Waaqayyoo isiniif jireenyadha. Sagalee Waaqayyoo hafuuradha. Hafuurri immoo hafuura namaa keessa seenee jireenya namaa keessa seenee waan babbade tottolchaa jechuudha. Waan iddoo dhabe iddootti deebisaa jechuudha. Waan sirraa'uu dide in sirreessaa jechuudha. Waan miidhaguu dide akka inni miidhaguu godhaa jechuudha. Waan abdii irratti kutame gara abdiitti akka inni dhufu gochuu danda'a jechuudha. Hafuura waan ta'eef. Kana qofa miti. Sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti jireenyaa dubbata. Jireenyi keenya isadha jechuudha. Jireenyi koo sagalee Waaqayyooti. Isatu nama na godhe. Isatu lafaa na kaase. Isininis isatu lafaa isin kaase. Isatu nama isin godhe. Har'a dhaabbattanii akka isin dubbattan kan isin godhe. Biyya ormaa keessatti boqool qabattanii akka isin jiraattan kan isin godhe sagalee Waaqayyooti. Kitaaba qulqulluudha jechuudha. Kitaabni qulqulluu isiniif alaabaadha. Alaabaa keessan kan dubbii Waaqayyoo kanarra jiru qabattaniitu boquu keessan ol qabattanii dhaadachaa biyya ormaa irratti nagaadhaan baatanii nagaadhaan galtanii akka isin jiraattan kan isin gochaa jiru dubbii Waaqayyooti. Sagalicha isin irratti waamameetu akka isin nagaadhaan baatanii nagaadhaan galtan isin godhe. Akka isin kabajamtan isin godhe. Iddoo adda addaatti sagalee Waaqayyoo kan hin fudhanne, kan ittiin himanne, kan ittiin hin jiraanne bakka garagaraatti iddoon taanetti kan isaan kan badan meeqaan meeqa jiru. Namoota meeqaan meeqa dhageenya. Kaan bishaanii kan nyaataman, kaan iddoo adda addaatti haala hin taaneen, haala suukaneessaa ta'een biyya lafaa kanarraa kan darbaa jiran namoota meeqaan meeqa jiru. Waaqayyo garuu siin iddoo ati jirtutti sagaleen jireenyaa kun sirratti waan waamameef, sirratti waan lallabamaa ooluuf, dhagaa waan ooltuuf, dubbifachaa waan ooltuuf, itti qabamtee waan jiraachaa jirtuuf, amantee waan fudhattee ittiin gaggeeffamaa jirtuuf inni jireenya siif ta'ee akka ati jiraattu si godheera. Boodisii jiraachisa. Boodisiisatu nama si godha. Har'as nama nu godheera. Boodisiisatu nama nu godha. Har'as nu gargaareera. Boodisiisatu nu gargaara. Isadha dhaadannaan keenya. Isadha alaabaan keenya. Isadha kan nuti ittiin dhaadannu bara keenya hundumaa. Kanaaf egaa walumaa galatti firoo tokko isinitti hima. Dubbii jireenyaa waan ta'eef
Egaa kitaabni qulqulluun keenya kun sagalee waaqayyooti jennaan. Sagalee waaqayyoos iddoo kanatti kan nutti agarsiisu jechuudha. Dubbiin jireenyaa isa keessa jira. Jireenyi keenya isadha. Nagaan keenya isadha. Boqonnaan keenya isadha. Gaafa biyyi lafaa nagaa dhabee yeroo borcamaa jiru keessatti nagaa nuuf ta'ee nagaadhaan baanee akka nagaadhaan gallu kan nu gochaa jiru sagalee waaqayyooti. Dubbiin waaqayyooti. Isatu jireenya keenya keessa golee karaa hundumaa akka nuti tasgabboofnee jiraannu kan nu godhee isadha. Kanaaf inni jireenya keenyadha. Dubbiin waaqayyoo isa kanadha kan nutti agarsiisu. Egaa walumaa galatti kitaabni qulqulluun ergaa sagalee waaqayyoo biraa nuuf kennamedha jechuudha. Dubbii waaqayyooti jechuudha. Abbaan kitaaba qulqulluu kanaa kan biraa miti. Eenyullee miti. Paasterii miti. Wangeelaawwii miti. Raajiis miti. Abbaan kitaaba qulqulluu waaqayyoodha. Dhala namaatiif kan kenne waaqayyoodha. Akka ittiin jiraannu kan nuuf kenne waaqayyoodha. Ittiin akka deddeebinu, ittiin akka baanu, ittiin akka galu, ittiin akka jireenya keenya gaggeeffannu, ittiin akka itti waaqayyoof jiraannu, ittiin akka itti guddachuu danda'amu, akka ittiin badhaadhuu danda'amu, karaa hundumaa akka itti waaqayyoof ta'uu dandeenyu kan nutti agarsiisu sagalee waaqayyooti. Inni waaqayyoo biraa kan nuuf kenname ergaa xalayaa jaalalaati. Kanaan dura isinitti himeera. Egaa walumaa galatti kitaabni qulqulluun keenya sagalee waaqayyoo biraa nuuf kenname akka ta'e kanumaa wajjin wal bira qabnee asirraa qabxii ani isinii kaasee dhaabbannee hubachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyee macaafa qulqulluu yookaan qabiyyee kitaaba qulqulluu yeroo darbee isinitti himuudhaaf yaaleera. Egaa ergaa isaan irra dhaabbadhee isinitti himuun barbaada. Hin beektanii miti. Beektu kan kitaabni qulqulluu iddoo lamatti qoodama. Kakuu moofaa, kakuu haaraa jennee iddoo lamatti haala kanaatiin qoodna. Beennaa lallabamaa turreerraa barumsa fayyinaa yeroo barachaa turreerraa kan hundumaa beennaa. Haa ta'u garuu yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo kana yoo dhagaa deemne, yoo ittiin jiraachaa deemne, iddoo itti hubannetti hubachaa haala adda addaatiin yoo ittiin gaggeeffamaa deemne isumatu jireenya nuuf ta'a. Dhaga'uu qofaa miti ittiin jiraachuudha inni guddaan. Kanaaf egaa kakuu moofaa, kakuu haaramaa ergaan kakuu moofaa kitaabota adda addaa qaba. Kakuu moofaa maal fa'idha? Ergaan isaanii maalidha? Kan jedhu gaggabaabsii wanta sana tuquu barbaadeeni kanarraa kanaaf waa'ee kanaa beektu. Egaa macaafni qulqulluun seeraaf wangeela kan of keessatti qabatu bakka lamatti qoodama. Isaanis tokkoffaa irratti kakuu moofaa jennee waamna. Lammaffaa irratti kakuu haaraa akka inni jedhamu egaa irra deddeebi'ee isinitti himaan jira. Macaafni kakuu moofaa, macaafni kakuu moofaan waaqayyo karaa Museetiin saba Israa'eliif kakuu inni gale, kakuu waaqayyo saba Israa'eliif gale karaa Musee akka inni saba sanatti akka inni waaqayyo dubbachaa ture isa kanadha kan nutti agarsiisu. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaaftanii 17 dubbisuu dandeessu. Boqonnaa 34 lakkoofsa 28 dubbisuu dandeessu. Sabni Israa'el waaqayyo sagalee isaa guutummaadhaan dubbatee hundumaa irraawwannaa waan jedhaniif Museen aarsaa dhiyeessee kakuu sana akka inni jabeesse illee sagalee waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasee hanga 8tti nutti agarsiisa. Egaa kakuun kun akka raawwatamuuf ajaja qajeelfamaaf murtoon akka inni kenname illee seera keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 31 gaafa fudhatanii dubbiftanii argitu. Egaa macaafni kakuu moofaa macaafota walumaa galatti 39 of keessatti qabata. Isaanis afaan Ibraayistii fi afaan Armaayikiidhaanidha kan isaan barreeffaman. Yeroo darbees waa muraasa kana isinii tuquudhaaf yaaleera. Afaan Ibraayistii fi afaan Armaayikiidhaan barreeffamanii walumaa galatti macaafota 39 of keessaa qaba kakuun moofaa. Waaqayyo abboommii karaa Musee akka inni saba Israa'eliif kennaa ture. Egaa kutaa namni isinitti himaa ture yoo dhattanii dubbiftan kan hundumaa iddoo sana keessatti hin argitu. Waaqayyo ajaja isaaniif kennaa ture qajeelfama murtoollee iddoo kanatti akka inni kenname sagalee waaqayyo keessa deebii keessatti illee boqonnaa 5:31 lafan sila isinitti hime achi keessatti nutti agarsiisa. Egaa waan akkasii of keessatti qabata walumaa galatti kakuun moofaa. Macaafni kakuu moofaa walumaa galatti bakka gurguddaa afuritti qoodama. Bakka gurguddaa afur. Tokkoffaa irratti macaafota seeraa yookaan macaafa seerotaa jennee waamna. Baay'inni macaafota seerotaa walumaa galatti 5dha. Isaanis seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewwotaa, seera lakkoofsaa fi seera keessa deebii jennee waamna. Egaa isa kanas amma dandeenyetti tartiiba isaanii wajjin beekaa deemuun, qabachaa deemuun ergaan isaanii maalidha? Waaqayyo karaa macaafota kana maal dubbate? Maal godhe? Ergaa akkamii nuuf qaba? Saba sanaafuu ergaa akkamii qaba ture? Nuufoo ergaa akkamii qaba? Maal nu barsiisa? Warri qoodamni kun hundumtuu kan jedhu wajjin adda baafnee beekaa deemuun gaarii waan ta'uuf egaa walumaa galatti kana gaggabaabseen isinitti deema. Walumaa galatti isinitti himeera macaafota 5 qaba. Macaafota seerotaa jennee kan waamnu kuni tokko seera uumamaadhaa jalqabne.
seera uumamaa jalqabna kitaabni qulqulluun hundum kitaabni qulqulluun keenya jechuudha. Seera uumamaa jennee taanee seera ba'u sana booda seera leewwotaa, seera lakkoofsaa fi seera keessa deebii jenneedha kan waamnu. Isaan kun shanan isaanii macaafa seerotaa jennee waamna. Kakuu moofaa keessatti kan isaan argamanii qoodama isa guddaa tokkoffaan isa kanadha. Egaa kaayyoon barreeffame seerota kanaa maali? Macaafonni seerotaa jedhaman kun shanan isaanii kaayyoo maaliitiif barreeffame? Isa jedhuuf gaafa isinitti gabaabsee Waaqayyo waaqaaf lafa uumama hundaa uumee itti dabalataan Waaqayyo karaa Musee boojuu keessaa baasee biyya abdiitti isaan galchuusaa, saba Waaqayyo galchuusaa iddoo kanatti nutti agarsiisa. Waaqaaf lafa uumu Waaqayyo keessumaa seera uumamaa keessa gaafa dhaqxanii dubbiftanii argitu uumama hundaa Waaqayyo uumuusaa seera uumamaa keessatti bal'inaan lafa kaayyoo akkasiitiif barreeffame. Waaqayyo karaa Musee illee boojuu keessaa saba isaa akka inni baase seera ba'uu keessa gaafa dhaqxanii dubbiftanii argitu seera leewwotaa